السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا أردفتوا في كبجمتوا تكي فكجرات كسين جرتنون دنا جينا جرات سامونا كنا سنرا بدأ جرا أردفتوا في كبجمتوا تكي يا فمنا قداتي أكو ما بيكمو ماتنكو أمبو كتما متي إسام ماتكو برا دمي ماتكو برا قداري ترى كنا في نسنرا بدأ بعد يا أكو ما بيكتم إنترنت اللي بقى نجتوا بقى نمركزا akkuma beekamu maatii raasturee waan hin dhaqeef maatiin illee gadi gadhiisuu didanii kanaafuu sinirraa badee sinimmoo baay'een si yaade hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma beekamu waggaa dheeraan haadha koof abbaa koo biraa ture haati koo immoo ergan galee biyyatti galee ishiin hin dadhabin jedheen ishiirraallee hojii fuudhee irraa hojjechaa ture kanamaaf natti mijoofni isin jedhaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhuma koo gargaaruutti maatii dhuma koo gargaaruutti isin irraa badeen isin jedha amma kunoo deebi'ee isin dhufee jira akkamiin simantuu isin yaaduullee dhabee miti ani baay'een isin yaada dhuma koo fi maatii koo gargaara jedheetu man isin irraa badee malee hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dhiifaman irraa ta'an isin jedha dhiifama guddaan isin gaafadha har'ammoo baadiyyaarraa gara magaalaatti deebi'ee jira. waan haaraan tokko isin qabadhee dhufe amma dhuma sagantaa kiyyaatiin hordofan isin jedha warri mana kiyyaaf haaraa taatan maatii naaf ta'an isin jedha na jajjabeessan isin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya amma dhuma sagantaa kiyyaatiin hordofan affeerraa kiyya hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ergan onlaayinii seenuu dhiise guyyaa 25 wayii tureera. Online seenuu waan natti mijoofneef gaxariitu waan natti mijoofneef haadha koo gargaaru waan hin tureef kanaafuu amma yeroon ambo dhufe online irra seenuu waan ajaa'ibaa tokko arge waan ajaa'ibaa sunis maali yoo jettan meegaranumaan viidiyoo san do'annee walitti deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kamina gaafayyaa qabdanii akka gaafayyaa qabdanaaf digutuun isinirraa qaba jechaa kun warra isiniif deebiitiin jira akkuma viidiyoo duraa irratti isiniif himee jechuudha. Anaa fi hajjiin akka walitti araaramne isinillee agartanii jirtanii araarama keenya kanaafillee waan nu gammadaniif hedduu akka galatuumaan isin jaa wanti anaa fi hajjiin walitti wal dhabne sanillee sababa mijoo hajjiin viidiyoo waliin dalageessanii jechuudha illee saniif hin aare akkasitti baatii guutuu biraa badee jechuudha. Anaaf inni walitti araaramnu malee wanti mijoo faayoo sun jechuudha xiqqoo garaa keessaa wanti nan banne takka jira illee wanta kana dirqama beekuun qabajee har'a wanti uumame tokko jira wanti uumame kunillee maalii hojjettanii hajjiin akkuma tasaa jechuudha telefoona isaa guddaa fudhatee xiqqaammoo mana dhiisee kutee Usmaan telefoona isaa tuttuqu raqama michiyoo arkee raqama michiyoo immoo kaniin arkee akkami beeteen jechuun keessan oolamu raqama michiyoo maqaan qabatee jira annaallee akkuma nasiibaatti ho'isii taatee jee telefoona isaa Usmaan olii gad tuttuqu jiru WhatsApp isaa seenee WhatsApp isaa gizeen seenu faayuu jee gubbaarra jira jechuudha michiyoon الناس ورالي ولي أركاني جراني مسيج عمد ورالي ولي فكاتبان لالي سنجرا مسيجين سنله هدول هما ميتي قروا عن نجمع جسني جتورا سن ما تنا جتو توي مجوان لك نصيبات شبكة رجرتي عندي مالي يادني سكون عارفين عندي مالي في نسي أمي يسافر كاتشي مالي في وام دايم بري جراه يكيس وان تجرا يعني أرتي عملين رامباني جيتين جتورا رواني كوري نسيني فيما مجوتي بري سيفي barreessee fi kottumee arraan jeeni isuma fakkaachisee isinillee hayyeen anjetti sun hajumaanti fakkaade jechuudha bas garuu an haji miti maanedha viidiyoo kana inshallah isin boodarratti agartee humna agarree immoo koon maalalu taa jechuudha garuu gizee isin dhuftu jechuudha balbala hunda banaa godheetiin amma gabbeetiin balbala hunda banaa godhee lafadheessa gizee isin olseente olmatti cufadheetiin dhuguma waliin ciisanii jiran immoo shakkiin kiyya waliin ciisanii jiran immoo waliin ciisne jaalaltii isaan jidduu ni jirti immoo jirtu tan adda baafachuuf hin deema olaatti cufee akkasitti waliin ciisanii isaanii kan adda baafachuu deema jechuudha hoo dhugumaan isin garuu waliin ciiste wayisi dhalaadha wayaanaa dhalaadha jechuudha anaaf isin waliin dhiisnu dhugaa rabbi hedduu takkaan yaanii jechuudha ani gizeen aaru ifin beeku waan isi godhu takkaa isin ajjeessaa takkaana isi ajjeessaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa otoo isin ta'eetii mee maaluma gootu manuma abbaa qaburratti yoo waltume maalumatu isinitti dhaga'ama deebii kana isinumarratti dhiiseera manuma kiyyarratti manuma kan koorratti otoo anumti keessaan bahe malee keessaan duuneeti akkamitti irratti wal lolan nan deebi'aaf hin deebi'u hin beekanii akkamitti mana kiyyarratti waltuman wal lolanii otoo isin ta'ee maal gootu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ani maal akkan godhu na gorsitume ani isaanillee narrabsuu isaanillee jajjabeessuu isaaniifillee harka rukutu anis boruu kiyya waan hin ta'u waan hin beekneef
isin maaluma na gorsitanii mee akkam na gorsitanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani fuuldura kootti waan hin beekneef isaanii waan tokko jechuun hin danda'u kana gorsuma keessan eeggadha jechuudha meeshuma kiyya irratti waan itti dadhabee yeroo biyya sanii jiru itti dadhabee meeshaa hunda bitee mana guutee meeshuma kiyya irratti yeroo isaan dhufanii wal lolanii maalumatti isinitti dhaga'amame nan callisallee jedhee callisuu dadhabee nan dubbas jedhee dubbachuunis natti toluu didee warroonni viidiyoo kun ilaaltan hundi waan isinitti fakkaate karaa yaada keessan karaa koomentiitiin akka na beeksistan abdii guddaan isinirraa qaba. Manuma abbaa qabu irratti yeroo waltuman kun waan hin taanedha. Ajii otoo gizee tokko isaan lachuu fuudhee otoo waan isaan lachuu gizimma tokko fuudheeti isaan wajjin jiraatan amala isaa anatu beekama waan ta'eef anatu bareechee beekama amala isaa waan ta'eef kanaafuu ajiin otoo baate 3 baate 4 waan akkasii waliin ture isaan magadhiiseetu kan biraa barbaasha deema malee isaan faana hin jiraatu isaan akkanumaaf goodaadhumatti lafa dhiitanii waltumu malee ajiin isaan lachuufaan hin jiraatan isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mana abbaa qaba waan ta'eef mana namarratti waltumuun sirrii miti meeshaa namarratti waltumuun sirrii miti meeshaa tokkotti illee tootti dabalanii irratti waltumanii bareedan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa meeshaa namarratti akkana godhachuu waan bareedanatti fakkaata wanti isiniidhaan yoo jiraate isin lachuu mana namarratti waliin tuminaati mana namarratti waliin reebinaati meeshaa namarratti waliin reebinaati gizeedhumaan fala barbaadadhaan isiniin jedha akkam viidiyoo kanarraa hubadhetti faayoon akka jiifaan argiroo tokkollee hin qabnetti aasofti yeroo aasoftu aasaachi akkasumatti fakkaata kakattillee garuu rabbumatu beeka sarabbumatu beeka waan tokko otoon argin murteessuun baay'ee nama rakkisaa baay'ee ulfaata kanaafuu viidiyoo kana ilaallee walitti deebina. Haati eessa jira isaa irratti naatti Seenii jira. Maal agarti? Maali? Gataa meeqisa qobbale? Haji no? Gataa isin jebar haji bira dhuftee doonati. Taa'e ma. Maali yaara isa dhuftee? Isa dhuftee mana kiyya na fakkaate isaa kan hin dhufe maaf na gaafatte? Difama. Inni raafadhee warra taa'e. Kan raanfattee mana kiyya akka ta'e mana keessi fakkaate. Maaltu? Hayoon gataa eebbagana gaan dhuftee namni mana har'a wayinsi gaafachuu deema. Takka dhugaa himtee lubbuu ta'e tana jiraachistaa takka ammoo kijiba himtee lubbuu ta'e tana dhabda jechuudha. Maali rakkoo maaltu uumame? Rakkoo maaltu uumame? Haji waa hunda naaf himee jira akkan jaartee hajii ta'e ni beektaa mi'aanii. Si beeke. Hajiinillee dhugaa jirtu hunda naaf himee jirti. Tamaam? Atis dhugaa jirtu sana akka irra deebistee naaf himtu hin barbaadu. Amma waan ati fi hajiin hojjetan takkaan irra deebii naaf himu. Maal hojjetan? Waan hojjetan atu ni beektan kan maal ta'e si beeka. Gaafa hojjetan san isin biraan jira. Maal hojjenne yaani? Intal maal hojjenne naan jee waan hojjetanii beekanii hoo? Keef yaa waan hojjetanii beekanii? Obboliif qabitti waa inni himtamu hin himtu. Inni waan dalaaf himee jira telefoonni jette. Dhagee tarkaa ga'e maani? Siifin immoo waan takkaan waan hin isaa hojjetan jirtu. Koo dhugaa na dhagee wayin siif himaanillee takka teetan. Ani fi fulbuuti jibbeet hin deema tamaam. Dhugaan lubbuutan deebifatiin na dhagee amma na jala deddeebifatiin obboli. Waa hibsaa ajaa'iba. Waa hibsaa ajaa'ibaan taa ajaa'ibaatu si. Haji waa hunda takkarraa ilaa qoxoomurraa naaf himee jiru tamaam. Waan naatiif inni gootan hunda gisee anaaf inni walitti araaramne waa hunda naaf himee jira jaarsa kiyya waan takka illee nan dho'isu. Gaafa sanillee anaarsuuf si waliin wanni ijee malee waan takkaa miti. Amma garuu jechuudha dhugaa inni naa hime san ani isaan amana malee sillee naaman. Waan inni naa hime san hodhu waan irra deebistee naa himte ati obboleetti tiyyaa rakkoon qabu. Siif galee waan irra dabarii jira amma waan dhugaa sanoo naa himte lubbuu ta'e tana baraarte hoo dhugaa naaf hin himne moo takka ana takkaasi. Amma himi waan gootee hunda dafe. Maal goote siin ta'e? Maal wanti inni siif mee akkasii silalchise kun? Waan goote waan gootan beetu? Maaliin godhan? Hayyoo waan gootan takka ni beeka mo'anaa takka irra deebiisi akka jaarsa kiyyatii ni beekta. Akka jaartii qabu ni beektaami? Maal barbaacha mana kana dhuftee osoo naan hin jiraatin? Wanti naaf inni waliin qabu hin jirtu. Yoo inni waan biraa siin jees waan siin jees natti himisan booda waan na keessa turanillee waan hin godhin waan ni dhufeef siif himeetiin jira. Dalagaa waliin dhufee siin jee saniifuu dalagaa kan isin waliin fide hayyee sun dalagaa isin waliin fide tama. Taatee miidiyaa irratti ol baatee gisee inni viidiyoo sirraa warqaa isii kan nuti fi
akkasitti sanboota ana feetu wal jaalana jettuun dalgaa walitti sinfite jechuudha san dalgaa walitti sinfite warqaan akan nu maatu singaati Isa si fi akkas de. Isnillee naaf himir shaadallee ni qaba. Esa shaayinii sir. Video dalaguu jirtan sanii raanfateen sabbali ka akkasitti video sirraa marii si galakkeessu jiru san. Video da. Aywa. Ana raamu. Sani baratte. Maraan. Dhuguma jechuun jirta. Dhugumaan jechuu jire. Awwaan takka raagumaan qabu. Akkamitti raagumaan qabne warqaa isii Raagumaan qabu man bakka. Obbali ifa bejiiti dubbii naaf hin deebisi. Dhageessi fi nima. Hayyee. Ani video kamarra jirus kuban qabu. Akkasii fi moodiyamus kuban qabu. Waraqaan akka nu maal Angiseen itti haasa'u maal ta'uu deemu gurbaan kun jeetuma. waraqaa Jeetuma asuma bahuu fi ajee deeni ba. Sanii fi malee wanta koonni naaf inni wal qabnu jirtu. hayyee mi amma inni dhugaa natti himee jira jechuudha. Garuu ati dhugaa kana immoo na dhoysuu jirta. Siif galee ati jechuu har'a lubbuutee jibbitee deemtaan isaa ifiteetifu na dhagee dhugaa jirtu sanaa fi miti rakkoo kiyyaa fi keeti immoo anaaf ati as jidduutti furuu hin dandeenye. Siif galee bas maqaa kiyyaa kana jidduutti waraqaa isii kanii fi kanaas hin deemi kana achiin beeku jechuun Abbaan biraan fakkaate gamaan jiru jira jeetiin azaayibee deemu jira ifiti yaafuu. Tamaam siif galee tasanii ana na gaafadhu. na dhagee habibtii tiyya. Haajiin hoo jaarsa kee ta'uu hin beekuu jettellee hayyi jaarsa kee ta'uu beekuu baatu. Baatii anaaf inni eega wal fuuni yeroo muraasa. Garuu akka jaarsa caaltuuti immoo amma tanuma walii guutuu viidiyoo kanarra dalagu jiran. Osoo jaarsa namaa osoo ta'u osoo beektu haaji isa jirta jechaa akkasitti alatti jettee gisee akkana ammaa mana ol seentu san maal si fakkaata? Dalagaa waliin nu fidaa siin jira. Dalagaa walii si fidu haaji isa jirta jaha. Haaji maqaa isaati gaara jaamamaa rakkoo qabaayee. Haaji maqaa isaati bar maqaa isaati miti sin jennee. Eekhad baay'inni jaam gidaaraa jaama deema isaa yaamiga. Abdiin ni jira waan namni biraan jira gibbii kana keessatti ati shukaa kana keessatti haaji qofaa waliin dalagachuu si mul'ate. Saniifuu kamisii taatu. Saniifuu dhuguma natti himta kaajii natti hin babaasin ija keessaa guurine. Dhugaan na Dhugaan sammaan. amma ko bira dhufteeti waliin ciisuu fi malee akka duraan waliin ciistan sanitti waan biraatti miti. Waliin ciistan. Adigoo. Eesi. Ana isaa waliin ciise. Ati waliin ciiste. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa gizee gabaabduu jennee amma jiraan iyyuu hin beeknu waan ta'eef duniyaa kanarratti waan badaa hojjechuun arama hojjechuun waan bareedinatti hin fakkaanne kanaafuu waan badaarraa deebi'aan isaaniin jedha. Kun dhaamsa kiyyaa amma obbolummaan isaan gorsa warri mana keenyaaf haaraa taatan maatinaaf ta'a. Na jajjabeessaan isiniin jedha. Amma dhuma sagantaa kiyyaatti waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadha. Ma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.